Yaa Rabbii garaa jabinni amma kana gahu. Haadha jaalallee isheetti taateen kun kan raawwate magaalaa Nagallee Arsii ganda addaa Qilaaxoo jedhamu bakka addaa Xurataa jedhamee waamamutti. Kabajamoo maatii koo guyyaa ammoo seenaa baay'ee gaddisiisaa ta'ee keessumaa emooshinii wajjin kan wal qabatu yookiin miira keenya wajjin wal qabatu kana keessatti akkamittiin akka miira keenya to'achuu qabnu isa kana isiniif qabadheen dhiyaadheera. Amma xumura seenaa kanaan waliin turaanis affeerraa kooti. Himatamtuun Masarat Warqinaa jedhamtu magaalaa Nagallee Arsii ganda Maajaa Qilxaatoo bakka addaa Xurataa Safar jedhamee waamamutti sababii namni Guutamaa Hirphaa jedhamu abbaa manaa ishee yookiis immoo jaalallee ishee duraanii ishee dhiisee nama biraa fuudhuudhaaf jedheef haadha jaalallee isheetii yookiin immoo haadha Girmaa kana waamtee gara mana isheetti gocha yookiis immoo gocha sukkanneessaa ta'e irratti raawwachuun ishee odeeffatameera. Ofuudha yaa Rabbiin namni akkamittiin garaa jabina amma kana gahu namarratti raawwachuu danda'a. Sanumaayyuu nama kallattiidhaan isa miidhee osoo hin taane sababii inni isa miidheef haadha yookiin abbaa akkuma kanas immoo obboleessa yookiin obboleettii yookiis immoo qomoo isaa miidhuun akkamitti amma kana danda'ama? Gocha sukkanneessaa akkamiis nama ta'e akkamitti namni tokko namarratti raawwachuu danda'a? Dubartiin ajjeechaadhaan himatamte kuniin haadha jaalallee ishee duraanii kan ta'e haadha obbo Girmaa gara mana ofii isheetti waamuutiin erga mana ofii isheetiin geessee booddee obboleessa ishee waliin ta'uutiin mooyyee ittiin buna tuman yookiis immoo ittiin buna tumuudhaaf kan fayyadaman meeshaa sanaatiin mataa haadha jaalallee isheetii akka malee rukutuutiin gocha sukkanneessaa hamma kana ga'u raawwachu. Keessumaayyuu immoo kan baay'ee nama ajaa'ibu erga yakka kana raawwatteetiin isa kana jalaa ba'uudhaaf yookiis immoo miliquudhaaf jecha obboleessa ishee wajjin taatee gara dallaa abbaa isheetti geessuun reenfa kanas ni awwaalti. Haa ta'u garuu eeruu hawaasaa fi hordoffii qaamolee nageenyaatiin to'atamuun isaaniis odeeffatameera. Qorattoonni poolisii fi abbootiin alangaa waliin ta'uun dhimmicha qorachaa erga turanii booddee ragaa jiru hundumaa qindeessuutiin mana murtii olaanaa godina Arsii Lixaatiif erganii. Erga sana erganii booddees manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaas ragaa bitaaf mirgaan jiru hundumaa ilaalee erga qindeessee yookiis immoo xiinxalee booddee isaan kana lamaan irratti keessumaayyuu ishee irratti hidhaa adabbii waggaa 23 adabeera yookiis immoo kanaan adabuun beeksifameera. Waldhabdee nama biroo walii wal qabatee jiru qaama kabiraa biraan ga'uudhaan kana jechuun kan nama biraaf kan qaama kallattii yookiis immoo alkallattiitiin nama kabiraa miidhuudhaaf dhimma kabiraa fidanii kabiraa keessa galchuun gaarii akka hin taanes odeeffameera. Kabajamoo maatii nu fayyada. Seenaa gaddisiisaa kanarraa waan guddaa akkasiin barattan homaa shakkii hin qabu. Nu fayyada. Yeroo darbuuf, wanta darbuuf, gocha darbuuf, waan hin taane gochuun, waan hin taane yaaduun, waan hin taane xiinxaluun yookiis immoo raawwachuun gaarii akka hin taane nu fayyada. Jedheen seenaa kana isiniif qabadhee dhiyaadheera. Please miira keenya daqiiqaa yookiis guyyaa yookiis yeroo murtaa'aa booddee darbuuf jecha gocha hin taane raawwachuun nu mataa keenya borii keenya dabalatee jechuudha. Hawaasa keenya maatii keenya hammam miidhuu akka danda'u dagachuun irra hin jiraatu. Maatii koo ulfaadhaa seenaa kana waan dhageessaniif hamma xumuraatti hamma yoonatti waan hordoftaniif ulfaadhaa. Yeroon kana booddee jiru yeroo eebbifamaa qabaadhaa.